arrabsu waliin bu'uuf gandatti waliin galchina. Yoo isin gaddaa gabbaatanii tanna duuba illee nama jira. Nama ganda gabaane warra beekteetta. Dhaga'i kana arrabsita. Kaata na arrabsita na dhaga'i. Kaata na arrabsita. Wal qabanyu. Ani ganda nama tokkoon tun. Kan argeen tuyne gandaan gabbaan jedhe. Namicha abbaa imma deebii walii deebifne. Daqiiqaa 20 booda isa dubbisuu yaaleetti. Maal gootanii akkanatti safaattan? Maal gootanii ajandaa barbaadan? Maal arrabsitan? Kadiri yoo si jalaa tuqe maal arrabsitan? Arrabaan kun arrabsa ati na arrabsa. Ani waan gandaa dubbadhee matarra taa'adhaan arsii bakka bu'een arrabsu. Jaarraa ani bara akka nama biraa zarii yaani gootota waamuwan gootota nuuf hin faansu. Kamaal Abdallaa ta'e dubbadhaa. Kamaal Abdallaa ta'e badii dalaga. Eeyyee Kamaal Abdallaa ta'e dubbadhaa. Kamaal Abdallaa ta'e. Imma nama dhuunfatiif nama kuma lamaas ta'anii Kadiri yoo rabbi guddise anti keessa hin xiqqaatu. Sigalee ani baase nabiyyi hin ta'u. Kana hubadhu Oromoo. Waan guddeetti ilaaliin jecha nama. Kadir nabiyyi rabbiin tu maraataa jedhama. Maraataa jedhama. Argitee imaana qabaattanii odoo obsaa qabaattanii Kadir illee ati illee ganii jirtu Kadir si jalaatu kamiif. Sigalee namni akka namaatitti waa laaluutu dirqama. Akka horii jedhama. Eenyu kan Oromoo fidame. Gararame maali? Maraataan ta'u hinduu. Luchee haaratee kottu haaratee sali. Kadir dhiirsa keeti. Kadir dhiirsa keeti. Kadir abbaa keeti. Kadir dhiirsa niitii keetiti. Mataa mataa nagaraalle. Ushaa. Kadir eenyummaa isaan beektu abbaa kee kan si dhalche. Gowwa ati ilma Kadirii bar hin beektu malee. Deebisi deebee ati Kamaal Abdallaati miti Kamaal Kadiri. Qoradhu haatee gaafadhu. Deemi haatatitti bilbili gaafadhu bakkeetiin irraa dibitti. Ati ka Kadiri gowwaa abbaa ofii hin beeku. Diqaalaa abbaa ofii arrabsu harama rabbii jala taa'e. Ka Kadiri ati. Ati Kamaal Kadir martuuti. Wasakna diinak. Handa artiti rakaba kama kadenu beituat. Kadir eenyu yetti. Kadir is your father habibi. Ana sibbima. Arraba yoo barbaad. Your father yaa dayyus. Hindi kama kada wallahi ana zo makka jira de areeda isii kana wallahi irraa duba. والله ضبيرك ويران كتن الباد كيف فينا هذا ذكرت خير ويرات جماعة سري لا فرت تكبار في أجر في ذلك أكتب كيف الأولاد ضبيرك ويران وشا Kadir is your father and your grandfather and your grandfather Kadir abba keeti abba keeti abba akakayu keeti abba akakiye keeti mina abba da matalle wasakna aldinak bitamata nagara deme adeti bilbil gafa so yo ta edu binku usha sarafa na funa roti barbadi nama kuma lawan Gimata mi nama bayi na lanu na susi wa qabti makate every time everything sari ne wa ru yara namni kumni ozona lalle live sene bayen bekwa isayu video ci fadde ci ta tanana I am Dr. Habibi ya Dayus abu kenduwa kagara roza nutsamu ke na be kunsa kasho he is crazy ingile farzitti crazy da shaitici malevi matokilo sagatero ina rasi oso amma namni wajere la yacho natti erganjera dino nan dino subhanallah ingile fonda Sheikh Kamal ajara jirta got Sheikh Kamal got lubina raadu matu barbade got abba gadat siyam Sheikh Kamal tidawala haduf na qala mula
Abishan Aramaya Madama Lingosine Injur King Kamal Abdullah Ibnu Jedama Injur Sheikh Kamal but Imam Anna Bragas Kongat Sheikh Kamal Sheikh Kamal Injurtu Adia Sheikh Kamal Injurtu T-shirt go around together here I found Hedich Injur Waka so you are on a cattle of Soko Baris Atabaris Farik I will Wafa Kudinimu Lugato Kusiniti Mamma gave a W. Garisan Sheikh Kamali for Brother gave a Sheikh Kamali. Kakade Ritio, another bait and no. Sheikh Kamal Agenda Barbat. Sheikh Kamal Agenda Barbat. Sheikh Kamal, Samu Lisa Samu Yoleti, Samu Duvartiti. Lugas Ritiman, Araban Heritage. Sanjiko Fayara, Agenda Barbat. Agenda Sheikh Kamal for Itifayadamina. Wallahi, Sheikh Kamal in Atali. Kamal, Aye. King Kamal, King Yonk, Agenda Barbada is Ritimarwa. Afragiche Minagrachut, Wallahi, Sheikh Kamal Agenda Barbad. Sheikh Kamal Bar, Sheikh Kota is only through you, Jajura, Sheikh Kota Kabayu, Darasaya. Kanaf, Nama Agenda Barbad, ignore Gora. Dubbata Saltisun, Jalumach, Altisud, Anamo Safari, let me have a video to get an Arafe. I can Agenda Barbadum be a committee in Dubat. Agana you are gonna video in the miracle to corget him around but Allah ma shake Kamal wa make a calf in the silver randu bunne, calf in the boy randu bunne, calf on Kora such a randu bunne, Gafana Jesu randu bunne, calf in the Amayu, I can hear about Magore media randu bunne. Shuftu? What is Shake Kamal in Tiny Jira, Shake Kamal in Baratani? Nama Yanda Barbadu, ignore Gora, please. One in the can Kabatu is Sumana Makana. Luganji Rukanakov. Didn't never ready Matakabu. Burba Warren Bekan is a Marachi in Begua. Susi. Famasita Ubarbada. Active Famatin in Beku. One Famatanin in Beku. One Athan in Beku. Katimerton of Sawi. Barada. Senegal. Hasu Nisamia. I wanted to go to the guest. I wanted to go much is a who judge for the Sanko. Who judges him as a Sanko. So I never went in to coach Sanatan to the Sheikh Kamal. Never the silent. Senegal. Can I do Vajira Halufu? Halufu met. Yes, I go over the Jack. Cut. Mal to me, Magama Kadir Martuai or over the Botanich Montana Fajera. Makaba Jamalan in Jerum. What Salva Chumba Koli Kenum. Kadir Yom in Roger, the money one and Kavaket. Why not that? Barum Nagarianta to Liklokadir. Good in the Umri Nimit. Or a woman, they were his Kavaket. Sirbadir Haramara Abate Sirbitukana? Gavati never got to any. Kochu ae, Yoma to ae, Dobene Yarena, Sapire Bebae, Resident, Hindian Nubarsita Trade. One Gavati never got. You are the farmer in Yala Nubarsita Trade. Arati Haramara Bia Abate, Sirbitayu. This is not good. Sheikh Kamal Abdullah Mali. Saati kusaati nama guddatti afaan bantu gandaaf laga nama qoodu faata hirzootani sa'a kusira sa'a masjiidatti galteetini yaa rabbi badiiti ya guutuu naadhiisi jettu bar umri kee gimmaashaa ol jiraatte bar guyyaa duutuun beektu bar umri kun umri itti faraddaatuun itti bar yaa Sheikh Kamal Abdullah Malak
mucaaqallin allaali wallahi waa hundaan sidura waa'ee oromoo keessatti qooda irraa qabaachuu sidura gara laafummaan si caala imaanan si caala oromoo quuqamuun si caala nama yoo waa'ee oromoo dubbatu bara ka duraan dhiiga ofii kennee hidhame ammallee hiqqifatee boyu min taaqaalleeti carraan biyya alaasi baase ruuza quufte bannaa taachuu ruuz xagbee ruuza maraa'ii kana quuftee nutti diddigii kamal abdallaa anaa sitti hima naan abu sheklak wasak wushaa hin qaanfattu ati ayden pore katiliksa wala ayxabbaka mandarri ayden maalikum baalageen faaten binti warri isa jala deemtanii yani illes yoo hudduu baatan isintu quubse moo wallahi beera quubse sheetiyetti wasaynitu maaliif ijoollee yoo fuudha agarsan hudduu nama agarsiti yani wasakna aldiinak wallahi an viidiyoo kaliin martuu argee baay'ee garaan na gubate wallahi saree kan saree wallahi sheekama maalati eenyu wali muna abbaas lawan kano bakka tasaastaan sitti yoo himame maal taatan malaayikaa useeta harre maali kun harree wadalli xiqqoo mana tuqina jetti waa balleessuun dhiirtu oromummaa walitti qabna islaamummaa walitti qabna obbolummaa walitti qabna muna abbaas lawan kano badii kee furanne ati na aldiinak himbeeyti yennaan jaartiin sheekaa qur'aana miicite jedhe sheeki jettiin bar himbeekate tun dayyuusni jaartiin dullaa mana keessa ariitu gabbaatee miidii irratti diddiidi bar yookaan na ajjeesuu edhan jedhe yookaan namaarree gurgurata jedhe yookaan akkas ta'e jedhe yookaan na hiisisan jedhe yookaan jaartiin xiyya kamiille xiyya beera jedha inshallah ani waa hunda siin jedhu obboleeto harama rabbii jirta harama rabbii jala jirta nama guyyaa tokkollee taatu nama mallee harkaa bade kanarraa fuudhe wanni asi qusataa jiru shekkamal waan biraatiif himiti wallahi waan biraatiif himiti wanni asi qusataa jiru xiqqoo irra si qusataa jiru akka irra haraaraan arrabaanatti jiru jechuu wallahi wanni asi qusataa jiru maaliif beektaa ayyoon yoo kana badde wayii taate qabdee kanarraa fidde ta ilmi isiin jaarman jiru intaloon isiis uudii jirtu san qofaaf wanti ati oromoo dalage takkitti yoo jiraate san qofaaf si qusataa jira saniif arrabni akka fedhe sina jechuu dida nama galata nama wallaaluu miti anaan goone oromoo goote viidiyoo san takkittiif si qusataara wallah nina nagar xuru nagar yesaraa nagarella jireenya kee keessatti viidiyoo sun takkitti lafaati ta'uu batte jaannata ti galchiti silaa ati ka jaannata haga taatu rabbi beeka ka azaabati rabbi gafuru rahimi laa taqnatu min rahmatillahi silaa karaate aduuyyu viidiyoo wallahi dhiyoo kana isii takkitti si qusata afaan akka argatinaan jechuu didaa filis uf kabaji sheekama gaarii miti wallahi aboo namni kariir martuutti buutanii tuqamtanii tuqinaa oromo namni kun isiniif jecha fayyaa dhabe namni kun isiniif jecha hidhame namni kun isiniif jecha biyyarraa ba'e namni kun miidhama keessan hin danda'u namni kun garaagarummaa keessan hin jaalatu tokkummaa oromoo hawwa ilmaan bareentumaa jedhee bareechee si waama bar amma mee quraana rabbiitirra oromoon kun hin jira bareentuun hin jira daawwaa rabbiitu emu kadiir bar akka waan isin hadiisa rabbii keessa jirtaniititti qara'ee isin waama bar ol isin guddise jechuu hamba ambiyoota godhe isin waama bar adam ka biyyati biyya adam wa turab jette sheekutiin silaa akka hundattuu horde adam jecha isinii takka quraana rabbiitirra hin jira kan wallahi ay kadirifi akitti asirba kee jala dhuntu hubatte malee osoo beeyte ampar nama sirba keetiin jaalalli qabdee maraatee kabismishiin irraa yamanitti deebi'ee yaa kariim kaarra yemaanim sagatee ruula quubtee sirratti afaan bantu kana wallahi isa dhugaa rabbi gadhee maalitti beekti waa'ee goota wallahi ani nama isin gowwaa maal jettaniin kun
sirba Kadir Martuu dhaggeeffadhee osoo tariiba deemaa jiru gaara kamismishiitirra Yamanitti jaalallee xiyya biratti deema. Sina fikira attaaqimu Oromummaan beeytan gandummaa makaruun beeytan barammoo osoo gandaanuu ijaaramaa isin uummata gosaan wal ficu. Hai Oromoo kana. Maalumaaf rabbiin isin godhe bannaa taachu maaluma taatan Oromoo. Budaamaatu si nyaate. Keessattuu ilmaas xiqqoo mandootii fi harargee kana budaamaatu nyaate. Jarana maaluma taatan. Amma shawaan nagaa qabu. Ijoolleen jimmallee xiqqoo nagaa qabdi. Boorani nagaa qabu. Gujiin nagaa qabu. Wallaggi akkasi. Walloon akkasi. Maali rakkoommaan ganamaa gargara waa harargee warreen kun. Wow. Miidiyaa kanarraa duttuuf maali? Nuu warri suusii arrabaa qabnu warri waggaa 27 arrabsoo qar'aa bule ture. Warri kitaaba arrabsoo qabnu hin dhiifne bar. Toobannee dhiifne bar. Dhiifneerra. Yeroo qiyaamaan kalawwata kana maaltu akkatti si dhiisiisa beera fi dhiira keessa. Shiita urarattee tiktokitti viidii guutuun isii ta'e. Akka nama dura deemaaru. Yaaddoon harargeetii warti kun. Shiita urarattee gara tiktokii fi akka waan qiyaamaa wayii duubaa bu'aa jiru. What happened? Irra guddinna parsantiidha yoo laallooma. Naannoon keenya kan argeetii kaarsii kuyyoo waa garan. Shiita hunda urarattee gara tiktokitti siigo. Dubartii meeqa isii nama arrabsu shiita urarattee fiidu bitata ta kaameraa bantu daabboo isii arge. Iyyuma kiyya kanaan aniin doktorii keessan ka waggaa 27 isinii baradhee ija osoo barreessu osoo dubbisu waggaa 27 na dadhabde kanaan taamnaa laachuu daabboo isii argee jira jechuudha. Hanga yoomitti ummata isin baratirraa wal arrabsitanii faalloo 4 kiiloo naaf qootaadha. Tokkummaa gidan ki. Saada, thank you. Aisha, thank you. So, Kadir, wallah Kadir tuqamuun qabu. Rabbi hamtuu isaan hunda geessin. Rabbi umrii isaan waa dheeressu. Ammallee waan isin dhaamu, for example, nama jajjabaa akka Kadir kanaa miti yoo ijoolleen xixiqqoon akka Dr. Asli Kufaantuu tuqamtee gandatti hin harkisina. Goonni gandan qabu. Goonni ka gandaati miti. Nama Kadirin hin jaaladhaan, hin kabajaan. Sirba isaatiin jaalala barate hin jira bara. Nama sirba Kadirin jaalala barate karaa lafarra deemu kun hundi isaa hin jaalatu. Ana mata jaarsa qabdullee jaarsa jalaa kaatee wanni sirbi jaaladhaan jettu maal sirba Kadir martuu dhageeffachaa guddadhe. Gaafa sirba Kadir martuuti fi sirba dhageeffataa guddatte ati eebbifamaadha. Jaartiin namallee akkuma inni karra gabba'u eeggataa jechuudha. Inni addunyaa irrattuu jechuudha. Akiraa booda itti dhayitaa. Maammadoon warri amma bultii argatee ganama galgala faaxeen hundi isaa my love my fikir manaamin jedhuun kun hundi isaa shamarran illee warra sirba Kadir martuu dhageeffataa guddate. Warra sirba Kadir martuu dhagahin kun dhaabbatee bonaa kan nama kaddaa gurraatti hammateera. I'm serious. Ingilizanya. Kabban niggir no amma I'm serious jechuun osoo beektan ijoolleen biyya arabaatti warra Afrikaa keessatti hin boottan. Booyaa jira moora biyya faranjii jiru. Dhugaa Ingiliffaan beektan. Dhugaa rabbi. Sirbi Kadir martuu baramee kam keessa baay'ee kochi suutaa yeeruun. Ay kaddaaki rabbi umrii isaa dheeressu. Wallah I love you Kadir martuu si jaalanna si kabanya. Wallah laasi tuttuqu ati miira keessa galte inaari. An Kadiri wanni si dhaamu jiraate ati nuuf qabsoofteerta. Nuuf hidhamteerta, nuuf sirbiteerta, wareegama barbaachisu guutuu nuuf kafalteerta. Oromoo guutuu hin jaalatta. I know Oromoonis hin beeka. Kati jibbus hin beeka. Kati jaalatus beeka nuti beekna akkatti nu jaalattu. Akkati tokkummaa keenya hawwitu.
أكا تبلسون ما كان هاوتو بين we now him بين قالوا ورا أجندا بربانشا أكا جرا واسين جرو forget God بكان كننيف سميتا وينتين gorsa nama doktoreeti kun gorsa obboleessa kee sirratti ka sirba kee dhageeffataa guddatee sirba kee sirratti jaalala baratee amma dhalaa singilii miti jaartii namaa maraachaa jiruuti kun Habibi Kadir my big brother and my king gorsa kiyya abbaan fere yoo deebisi deebise marsatto bakka marsiin kenniniif ati kaayyoo kee itti fufi waan dandeetti ummata kee gorsi waan dandeetti ummata kee godhiif marsatto miira keessan viidiyoo warra waan bakka ajandaa barbaacha waa sinjaa dhageeffattee miira keessan galu oromomatu akkana naan jedhe gileen jiru anatti dhagahame wallahi gaarii miti والله أنا قرصي أن كدير في أبو كرقف بقى أنا قرصي بقى نروح قرن يواتي نقرصي نأنو نقرص يواتي نلولا نأنو نلولا هايوني علماء artistoonni profeesaroonni aktivistoonni boonafuun dubbisan nu gorsuu miti habibi follow you nu deebisan barati nutti gad dhiyaattee nu gorsuu keettu silaa galata siin mala hin beeynu jedhan namarraa dheessanii yeroo jalqabaatiif namni guddaan si beeka namarratti naan jedhe Qamar Yuusuf qofa kunu anaa doktorii guddaa ummata kana akkumatti wareegama lubbuu kafalte waggaa deemi tora yaa Kadir kiyya maal taate jajjabaan kee namarsi hin beeku siin jedha amma asli hin beekta jedhee mee hiriyoota kee gaafadhu ana waggaa deemi tora kana hin beeynu jedhan I respect Qamar Yuusuf ani wallahi bakka ummata Harargee kana waan jaaladhuuf maal beeytanii ani osoo akka anaati ummata Harargee kana oromummaa farargummaa irraa milqee faranji ta'u qaba hindoo isaan amma osoo kaadheen gadda Qamar gizee naa dawwale san nama ganda biraa ta'e sin beeku naan jedha because gurbaa nama arrabsu kana maa dhageeffatta naan jedhanii gadi aantummaa itti dhagahamaa barka bira dhugaadha si beeka taanaan si beeka bakka ummata kun ummata faranjiidhaan tuqqinaa bannaa taachuu ummata dhugaa malee sobaan dubbanne ana garaan nyaata wallahi bakkeen itti namarraa mulqan hin jiru badaa faranjii goona faranjiin gurraattiin Ameerikaa iyyuu hin jirti Harargeen maaliif faranjii ta'uu dadhabde jira koya Ameerikaan tun ta gurraacha turte hin jiranii ta Harargee ta'uun ooltu barkanaaf namni hundi akkasitti gubatama jedhu dhugaa dubbatu Harargee kadhi والله أمريكان تدي ده فدو أمريكان تبي يقرأ شتى والله والله هرجع ما لا في أفريقيا لو أنية إتوهم بنا مارة جنتي والفتامتي كاي أمريكا ده فد أنا اللي ورانك يا كافة سوى سيب ورا جماعة أمريكا ده بسوا you are not Oromo you are not هرجع you are Faranji people أمريكان كقرأ شتى يعني كا هكانو si wajjin dhumne Ameerikaa deeffan hin kaatan moo hin kaatan hin kaatani yaatti nama jala jirtanii miti hin kaatan moo hin kaatan Ameerikaa teessanii kaa Ameerikaa faranjiin gurraachi jira bakka ummanni gurraachi Ameerikaa sun na amana ummata Harargee kan na amana bakka kaatani deemnu lola addunyaa sadaffaa bannee deebifnu إنها كدير بالله يوتا تمالي نمن جالا ننجرو كدير كأورومو هنداتي شيخ كمال ياور رابط نجار راسو نوم يأكل نمن أنفتي في علم سبات قومتي أنا ما وان لقررت سنتم لقان قوسا أنا كذا وقلفو تلقى كيسا وردا كمال وان تولجوس قلنو نما دونفاتي باللسوس نما دونفاتي ما ننما يوكل نما توك جارتي إساتو بكمبو واني كمال باللسو واني كدير تولجو أورومو هندا gammachiisa yoo balleessallee akka sabaatitti jabaa kenna
بدي إسافر أنا وانته في كدير نجعلنا نكبنيا هيو كنا قرلا في سكنا أرتستي كنا أما موتو منشدة كنا سنغالي ولاوي كدير نمني كدير نجعل ننجرو يو حريت أي ماله نما كارت يا دو تمام كدير نجعل نوان نجعل نوان نجرة ورا كدير نجعل تريله أنا جعل نجعل تلا إثنين أنا جعل نجعل توانته ميرا كيسان سينا كذا كي يأتي تسقبا يوم ميرا كثيرات والله كدير سجالنا والله ككدتي يوم ورا فهم بنكون سبا أنما جعلته ترى كمز مشي ترى يماني تدي بيسود ترى والله نبيت أتي ربي كفر نبيك ككدتي مان ككدتي أرامتي بار وقاكو أندرا قافت يا ربي مجايو يصير نادوم تجرجر لمباسة يصير بكدير وقاكو روي درامتي بارا فنجتشو بارا أوباما أنغو كبتو وقاكو أندرا ishina gargar nun baasiranii sirba international gargar bayaa jirraan reegu bira deemaa jira jedhe gaara kamismishiitirraa guyyaa torba deeme yamanitti nama deebi'a. Nama sirba kee dhageeffatee guyyaa torba miilan deeme jechuudha. Warri amma miidiyaa irratti baratu kun yaadannoo tokko sitti hin qaban. Kanaaf simmeetatti kun mangisti kenna baay'ee si jaalanna baay'ee si kabanya qabsoo nu barsiifte jaalala nu barsiifte dhiifamni maal akka ta'e nu barsiifte karaa jijjiiruun maal akkam ta'e nu barsiifte sini galee karaa duraa irra karaa biraatti deemuun maal akkam akka ta'e nu barsiifte ati nuuf mana barumsati ati nuuf kitaaba kadir dishinariidhaati kitaaba dubbifameen dhumne nuuf ورسبكت في جالنا سكابانيا ستين دقايا من أبا فريوان فري عجل غوهر كايو كيتفوف غورسا كيتفوف طلع أكاس شيتي مربي هكا يلشو ورون اتدياتان غورسا ريوني غورسا ريوني سا غورسا شيتي كوفير غاري متي والله نمو أرغت مون غاري متي والله شيخ ربي سياق جارتني ساس مالي من مرة هنا أن مكان سينو نفاطمة وين يطير جل ريفا فاطمة سومالي أن فاطمة جران جارتي ساس نمرة هنا تو أما جارتي سياقا ما نمرة سوار بيرنا هنا تو هل كان نتكلم تبقى عجوا نمرة سوديس لو قد بنات شو أفعل تيمو سودا تدابور وقد فاطمة جران لو قد أشي Hindi sana marasu aso zinda boro gat jolle jolle fatuma yoda gay male me ajana du ne gamma tage fada ila tirki bradin kajarti tin na tage fada ila sarain kun ananfa jolle biyati hadati wabbetirati mana sin kubsisina sare anam sheek kamalu jolle nano tokkoti hadati habbe balbalat gayde marchi tasirati kubsisi usha me amma china mata kutubi nargita ya ogole kibrit shani to diga ya ran kote mula yo lo weekend sirkin ki yasta ki aya Igual que fue igual la rato. No gande kala. Gande si ergate. Así o clara en de Saudi Arabia el cuante. Le tam ya te lectene. Me ha tenido yo la arsida cara me dia gara yurute se raro doy na garra. Khote bola. Afosha o kabatana afosha gande ke sane bil bil iman. Hanto gande kala. Chappa. أرضي هجيبي ما كان دين تمره شيك أرضي كحرام ربي أبدت نتشافر ونقدر بالغ لكسكس يمكن ما كانوا بالله سوون وصين يكون نقدر شيك أرضي كحرام ربي جل ديمت أبدت نتشافر وفكنا الدين كلام رجاسي بالغ هندو كان كباتي وريولي ميرا كذا كاتشو دايوس ثم بكم أمي فهم لا يرجعون جرا القرآن اللي ربيني جرا إرادة
argamsiisa du'aa irraa jira argamsiisaa jedhama. Du'aan kakka isaa kana nama jiruun du'e. Bakka areeda haga guddisanii faqa amaama maratanitti namni waan kitaaba beeku isinitti beeku isin fakkaate arsii keessa eessa jira du'aan akkanaa kun summun bukmun umyun fahum laa yarji'uun jedhe. Hadiisa rabbii keessa jira waan inni akka sheekamaa kuna quraana keessa daliila wajjin amana. Hin jirtu sheekota arsii keessa du'aan akka keetii kun. Kun dhufe aboo yugaa dhufe kot naaldiina maaltu na boojita boosi arraba keettu na boojita sumun umiyun jechuu kaatu maashaallah alhamdulillah sumun bukmuni alhamdulillah lakal hamdu ittiin abbaa feetetti namuu ganda gabaani halkan qixxeeru hajaarsa jaartii wal hammatee ciiseen alaala nama 500 nama 600 gabare isa gizee ati boottu namni kumni silaalee gizee ati ajandaa dhabdu namni 30 silaalu miti. I am Dr. Habibi ansaba kana mugadami torba nama barate Oromoon guutuun na jaalata kuma kadiirin jaalatutti guddisa kadiiriya waan gaarii saba keetii hojjedhu jaalatan na aldiinak asini Facebook irratti nama 2,000 nalaala namni yeroo jalqabaatiif namni kumni laala Facebook irratti kumni lama laala yana maal taate jawaaliin sitti fakkaate wallahi record jira namni yeroo jalqabaatiif akka Oromootti nama 2,000 laalame anumaati tuffattu kana aqaamiti waggaa 7 dura waggaa 8 dura bara wayyaane gadhe warra ruuze kuufee miidiyaa irratti beemiti nuti qabsollee yoo taate lafarratti itti wareegamneeti. Facebook irratti itti wareegamneeti. Facebookii meeqa YouTubeii meeqa itti dhabne as geenne dayyuu saruut xagben adellam. Harama rabbi jala dhaabannee zinaa dalaynee miti. Harama rabbi jala dhaabannee muuziqaa baafnee miti. Kadiin rabbiin qara'in amantii kennaaf duuna nuti dayyuusa. Nama sheekatirraa sagaxee akkanaatirraa obboleessa ofii isaa xiqqeessu arguu calaana wanni na gaddisiisu hin jiru. Dhugaan jiru karaa innaataachuu afarti bila. Deeggartoonni kamaalillee gamaataan siifi deeggartoota keellee ana galabbaxee muka gogaa hudduutti isin dhiibe. Ijoolleen harargee takka ittiin dubbatina kamaaliif deeggartoota kamaala likkii sagalcha dhiira isaan afaan haa banani innaataachuun libdaati. Waan gadda jaartii karaa badde san qofa kararraa fuuteen si qusataa tureetiin jedhu kabajaa keetiif sodaaf miti bara. Kadir borus iftana chianus everything your father and your grandfather and your grandfather akko haraketi miti inshallah wasakna aldinak munafiq haram rabbi jara tete zina dalaytu balage othon qabaminna qabsisan jettu balage othon marfaminna marsan jettu balage othon tumaminna tuman jettu fakkeesitu ati oromo wal nyaachisu waa meeqa goraaba